tokko konferensii akka COP32 kan 32 kana qopheessuun waan laafaa miti. Maaliif alamarraa biyyoota baay'eetu dhufa jechuudha. Kana qopheessuuf Itoophiyaan qaadhimanuunsi waan tokko ta'ee filamuun immoo qoonqa barbaachisaa. Qoonqi kun irraa dhufa biyyoota adda addaa irraa dhufa. Biyyoonni kanaaf Itoophiyaa sagalee kennanii Itoophiyaa gargaaran kun Itoophiyaan magariisaan cimuusii warra argan. Itoophiyaan rakkoo jijjiirama qilleensaa kana gadi buusuudhaaf waan isin hojjettaa turte akka faayidaa qabu akka faayidaa kennu warra argan. Asitti wanna hojjetamutu gara diplomaasiitiin bu'aasan fide jechuudha. Kunis diplomaasii Itoophiyaa ol ka'iinsa Itoophiyaa hin dabalaa Itoophiyaa cimsaa deemaa jechuudha. Diplomaasiin diplomaatota biyya alaa ergitee himuudhaan waan biyya keetii haasa'uudhaan waan biyya keetii dubbachuudhaan qofaa miti kan dabalamu. Biyya keessatti wanti hojjetutu kana fide jechuudha. Namoonni baay'een biyyoota alaa irraa dhufanii biyyoota laaluudhaaf wanni fide wanni asitti harkise riizoortii asitti hojjette jechuudha. Bakka turistoonni ilaaltu asitti hojjette jechuudha. Waan biyya keessatti goote jechuudha isa laaluu dhufan. Karaa kanaan goota 7 dabre kana keessatti wanni hojjetame waan gurguddaa jechuudha. Bakka turistoonni ilaalu akka Ilaalaa Keellaa fa'aa akka Gorgoraa fa'aa akka Maaluu fa'aa hojjetteerta. Kana bira dabartee muyyuu magaalaa kee koridariidhaan jijjiiraa jirti. Magaalaan Finfinneen haala gaariidhaan Finfinnee qofa odoo hin taane magaalonni gurguddoon biraas ammaan kana haala guddaadhaan jijjiiramaa jiranii. Kana dhufanii ilaaluu warri hin barbaanne jiru. Kan dhufanii ilaaluu qofa odoo hin taane akka fakkiitti fudhatanii biyya isaanii fidanii immoo biyya isaaniillee akka jijjiiruudhaaf warri barbaadan baay'eedha. Akka Finfinneetti jijjiiramuu qabna. Akka Finfinnee ta'uu qabna jechuu jalqabanii yeroo tokko biyya Afrikaa kanarraa. Kunis waan guddaadha jechuudha.